Dhiyaadhaa odeeffannoo waa'ee ispoonsara Ameerikaa kutaa lammaffaati. Waliin sheer godhaa. Achi booda ni jalqabna. Nama 10 waggaa ta'e ni jalqabna. Akkuma beektanitti biyya Ameerikaa tanatti waa'ee ispoonsaraa jalqabamee jira. Ameerikaan nama qubsiisuu irratti yeroo dheeraaf hojjetaa turte. Bara 1980 irraa hanga ammaatti namoonni Ameerikaa keessa qubatan lakkoo isaan waggaatti 240 irraa yeroo bara 1980 keessa ture. Akkuma beektanitti yeroo takka ol kaa'u takka gad bu'aa. Fakkeenyaaf yeroo pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump taayitaarra ture sanii namoonni biyya alaarraa Ameerikaa qubatan hedduu xiqqaachaa ture. Amma immoo carraa bara 2020 pirezidantii Joe Biden yeroo muudamu inni hulaa banee ture. Hulaan tuni namoota refugee ta'an qubsiisuu irratti lakkoofsi isaa baay'ee ol ka'ee jira. Bara 2023 keessa namni 6,750 duruun qubsamee jira. Lakkoofsi hayyamame immoo nama 125. Daataa kana Migration Policy Institute keessa seentanii ilaaluu dandeessan. US Annual Refugee Resettlement Ceilings and Number of Refugee Admitted 1990 to present jedha. Egaa nagas gurra isin buuse dhimma dhufneefitti seenna. Dhimmi kun maali? Dhiyeenya kana Ameerikaan lammii Ameerikaadhaa haga nama 10,000 waliin sagalee nama dhagahamu tokko barreessaa dhagahame. Tokko barreessaa. Adam barreessaa tokko yoo dhagahame. Hayyee namni hedduun hin dhagahamu jechaa jira. Barreessaa isin dhagahame. Okay, ni dhagahama jechuudha. Hayyee harkaan hin qabammee bareeda. Okay, welcome core waan jaamu tokko dhiyeenya kana labsii gadhiisanii sanirraa boqonnaa duraa yookiin jalqaba irratti viidiyoo gabaabduu tokko haasaween ture. Har'a immoo keessa gabbuuneeti waan kana waliif ibsina. Ameerikaa keessatti akkumaan jetti barana nama 150 bara 2023 keessa qubsiisuudhaaf Ameerikaan sagantaa qabdii. San keessaa namni 7,000 dhiyaatu qubatee jira. Carraan lammii Ameerikaa refugee resettlement nama biyya tana qubsiisuudhaaf gadhiisan jiru kun maali kabajamuun gabaabumatti dubbanna. San dura gaa namoonni keenya kan Oromiyaa keessaa buqqa'ee biyyoota ollaa jiru refugee ta'ee designated ta'uu qaba. Maal jechuudha suni? Akka definition yookiin United Nation UNHCR akkaataa isaan ittiin namni tokko refugee jedhee lafa kaa'uu qaba. Refugee'n nama lafa isaarraa dirqamee buqqa'ee nageenya barbaacha iddoo biraatti godaane jechuudha. Lammaffaa UN'n nama kana galmeessiteeti maqaa namni kun refugee yookiin baqataa jettee lafa keessi. Bara 2021 keessa namoonni lammaa galmaawee jiru. Maandeeta UNHCR qabu nama miliyoona 21 ol ta'a. Namoonni hedduun ammaas kaampii adda addaa keessa baqattummaadhaan jira jechuudha. Yoo uummata keenyarra fuulleeffannu ta'e hedduun isaanii kaakumaafaa jiranii kaampiilee Afrikaa bahaa keessatti argaman jechuudha. Kun immoo lafoota akka Yaman fa'aa buqqaanii jiranii. Kun egaa nama UN'n kolgaltummaa mirkaneessiteef jechuudha.
Hayyee Ameerikaan dhiyeenya kana maal gadhiiftee manni UNHCR refugee jedhee beekamtii kenneef kuni yeroo dheeraadhaaf resettlement agency jechuun gaa dhaaba ummata kana qubsiisu yeroo dheeraadhaaf irratti hojjechaa turetu jira. Wanni amma haareenii gabbaate lammii Ameerikaa keessa jiru wal gurmeessanii ummata refugee ta'e kanaaf akka carraan kennamuudha. Hayyee kanarratti viidiyoo duraa daawwachuu dandeessanii viidiyoo duraa sanarratti bal'inaan waan san xiqqoo dubbannee turre har'a wanni irra tan duraa maali namni Ameerikaa keessa jiru maal godheeti galmaawee refugee tana qubsiisuu danda'a ka jiru haasofne achi booda warri biyya Ameerikaan ala jiru keessattuu refugee taatanii waraqaa qabdan isinoo maaltu isinirraa eegama ka jiru haasofnaa jechuudha. Hayyee khayr hunda dura dhiyaadhaa. Anis nama na gargaaruun qaba. Aishaanis yoo rabbi jee na bira jirti. Isin naaf isin nam shan taanee galmoomnee jirra. Galmeen tuni processni isii maal fakkaata ka jiru isin nuuf ibsiti jechuudha. Okay, welcome calling kun maali? Namni Ameerikaa keessa jiru namni 4 ilaa 5 wal gurmeessee galmaa'uu qaba. Eega galmaa'ee booda treeningii fudhatuutu jira. Treeningii fudhateeti treeningii jechuun leenjii fudhatee nama Ameerikaan interview gootee calaltee Ameerikaa haa qubatu jettee eegaa jiru sani nan fuudheetiin qubsiisa jaa. Dirqamni nama kanaa maali? Baatii 3 maallaqa walitti qabattee walitti buuftee feetu kisha kee keessa dadhabdummoo crowd sourcing fundraising gootee gumaacha barbaaddee fi raasamaala lafa keessa jechuudha. Baatii 3 dirqamni keetii baatii 3 san keessatti nama tokko ta'uu maatii guutuudhaan danda'a jettu. Eega maachingiitu jira agency waan kana isin lameen walitti hiituutu jira. Fakkeenyaaf amma nuti gareen keenya nam 2 dandeenyoo jenne maatiin Ameerikaan processa fixxee fi keessattuu sub-Saharan Afrikaa warra Afrikaa keessa jiru baqattoota kanaaf carraa kannitee fi namni kun immoo bikka qubatu eeggachaa jira jennu. Yoo maatiin sun nama 2 taate jaarsaaf jaartii yookiin haadhaa fi ilmoo gareen teenyatu nama 2 qubsiisuu dandeenyoo jenne walitti nu hidhan jechuudha. Hoggaa walitti nu hidhanii nuti deemnee mana kireessinee waan mana barbaachisu san guunnee fi airportittis qeebaluudhaaf qubsiisuudhaaf waan hunda fidnee eeyna jechuudha. Achi booda jarri sun dhufaa ni qubsiifna. Hoggaa as dhufan booda akka biyya tana keessatti nagayaan qubatanii waan biyya tana keessa hoggaa namni bikka takka irraa bikka takka godaane hawaasa san keessa qubatee qubsumaaf barbaachisan anjeessitaaf yookiin mijjeessitaaf. Nama urmiin isaa barumsaa taate barumsa galmeessitaa. Nama fayyaa waan fayyatti haajamu taate dooktara baallama qabdee fi nama waataroo yookiin nama waa hojjetoo taate immoo hujii barbaaddaa fi hujii duraa seensiftee yoo tasanii ol tafoo yoo barbaades hujii san barbaaddaaf jechuudha. Kun ammaas gargaarsa mootummaa biyya tanatti kaawuntii jaaniini. Kaawuntiin dhaaba bikka dhayitee silaa gargaarsa wabii fayyaa health insurance gargaarsa nyaataa gargaarsa mana barumsaa deeggarsa adda addaa kasi barbaachisu kan ittiin argattu bikkarraa argattu san maaliif atiitun namni kuni sistema kana ni beektaa jiruu biyya tanaa beektaa akka ni garsiifta jechuudha. So fakkaata Aishaan gabaabdutti processni kun beektaa wanni maasawaa jiru kun nama Ameerikaa keessa jiruuf dubbachaa jira. Namni kun galmaa'u irratti maal keessa dabreetii galmee tanaan
ummata kana biratti beekamee achi booda refugee sponsor godhuu qabaa isin keessa baati. Dan boodarratti an briefly waan gabaabduu takka jenneeti warra biyya alaa jiru keessattuu refugee tanya tan biyya Kenya jirtu, Egypt, warra jiddugala bahaa yookiin Middle East keessa jiran isinirraa maaltu eegama ka jiru dabarra Aishaatti fufi processni kun maal fakkaata? Okay. Galatoomaa sun jenaan intaa. Hayyee hordoftoota as jala jirtan hundaa'uu harka fuunii akkam jirtan nageenya keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa. Egaa Dr. Obsaan hedduu isaatillee keessa ibsee jira. Amma gabaabdumatti nuti warri asitti gurmaa'uu qabu maaltu nurraa eegama ulaagaalee maal guutuu qabnaa. Keessa osoo inni hin seenne dura wanni adda baafamuu qabu hawaasni keenyallee xiqqootti afaan faajjee jiru akka waan sponsorri kun nama hundaaf banaa tahetti yeroo ammatti namni iyyannoo galfateetuma dafee dhufuu danda'u fatti namni hubatellee jira san xiqqoo qulqulleessuun barbaada. Wanni kun bara kana keessa eegalame bara 2023 jechuudha. January amajjirra hamma July jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa stage 1 jaaniiti. Stage 1 kana keessatti nuti warri sponsor godhuu barbaaduun gurmaayeeti nam 5 jechuudha. Ulaagaalee sanis guutee waan barbaachisu godhee san booda warra mootummaan Ameerikaa jechuudha. Baqattummaa kennitee fi eeggachaa jiru jira dhufee as qubatuudhaaf. Ummata isaan qubsiisuu barbaadan sanii wajjin walitti si fidaniiti ati nama san isaanii qubsiistaa jechuudha. Erga kana raawwatte booda stage 2 jedhanii July keessa jechuudha adoleessa amata walakkaa jechuudha. Baatii jaaboda irraa eegalamee namoota ati sponsora godhuu barbaadu dura kanarratti silaalanii jechuudha. Yoo ummata kana sirri qubsiistee akka isaan barbaachisutti qubsiistee biyya barsiiftee carraasii kananii jechuudha san booda nama fidachuu irratti. So sanilleen akka hubatamuun barbaada. Haya namoonni 5 san ka gurmaayu ulaagaalee maal faa guutuu qaban. Namoonni sun background jaaniiti gaa akkamiin maqaa kee qulqulluu ta'uu qabaa jechuudha. Maqaa gaarii qabaachuu qabdaa jechuudha. Asitti checks sakatta'insa poolisaa background check jaaniiti si ilaalan atiin tun nama yakkamtuudha moo nama yakkamaadha moo nama bilisaa adda si baafataniiti yoo nama ulaagaa san guutu taate waan sanillee dabartee akkasitti wanna gurmaa'uu dandeessaa jechuudha. Gurmaa'insa san keessatti hoo welcome plan jaaniiti waan ati barreessuu qabduu jira. Welcome plan kana keessatti akkaataa ati airport irraa jalqabee hanga isaan mana isaan itti qubatan geessituu biyya barsiiftuu mana barumsaa galmeessituu waa'ee fayyaa isaanii ilaalchisee tajaajila bakka tajaajilaa geessitutti kana hundaati itu waan san keessatti barreeffamuu qabaa jechuudha. Sanillee barreessitee qopheessuu qabda. San booda leenjii akkuma reefu Dr. Obsaan jee leenjii fudhataniitu jira. Leenjii sanillee fudhattee maayii irratti sertifikeeta sii kennan sertifikeeta sanillee qopheeffattee waan san hunda wali fiddee sanirra kanarratti dabaluudhaan maaltu jira namoota meeqa qubsiisuu dandeessa jee si gaafata jechuudha. Welcome planning san waan ati barreessite. Isiniin 5 kun wal mari'attaniiti namoota hangana qubsiisuu dandeenya jettanii murteessitanii jechuudha. 3 ta'uu 5 ta'uu 10 ta'uu namoota hanga murteessitan saniif nama tokkotti $2,275 Ameerikaa qopheessuu qabdan. Nama tokkotti. $2,275. Asirratti yoo namni manguddoo ka Ameerikaa keessa jiru ka gartee waan hojjenne gargaarsa mootummaa irra jiru isaan godhuu ni danda'ani waan kana. Godhuu ni danda'an.
waa'ee maallaqa laalchisee dirqama dalaguun qabdu. Maallaqa kana ati fiddeetuma ragaa agarsiisuu qabda. Hagana niin qaba namoota hagana qubsiisuuf jechuudha. Yoo feete GoFundMe banuu dandeessa, website irratti illee akkasuma jira. GoFundMe banuu dandeessa, hawaasarraa guuruu dandeessa, afoosharraa, mana amantiirraa, mana hawaasarraa walitti qabdee ati maallaquma san walitti qabdee qubsiisuu danda'u sirra jira. Maallaqni kun maali? 2275 kun waan silaa mootummaan resettlement agency ati jette san agencyilee ummata qubsiistuuf kannitu ati ifiteetiif baastee qopheessitaa jechuudha. Maallaqni kun maalirra oola? Maallaqni kun mana qubsumarra oola. Mana kireessuu irratti oola. Tajaajila geejjibarra oola. Ummata amma dhufu kanaa fi mana barumsaa galmeessuu irratti oola. Waan isaan barbaachisu hanga mana keessatti nyaata isaan nyaatan, huccuu isaan uffatan, meeshaa isaan irra taa'an mana keessatti jechuudha. Siree isaan irra ciisan hundaaf oolaa jechuudha. Waan kana isin herreedaniiti namoonni gurmaa'e sun herregeeti hojiirra oolchaa jechuudha. Asirratti jiruu Minnesootaatiif New York wal qixaa miti. Akka kaleessa informationa dhageeffachaa ture maal jaanii, that's just the minimum the government set. Yooma fakkeenyaaf jiruun California qaaliidha, achitti sanii olillee si baasisuu danda'a jechuudha. Waan namni sun ittiin jiraatu at the minimum maallaqa hagas lafa keessaa yoo lafti ati jiraattu rakkisha taate maallaqni sun gahaa ta'a. Yoommoo magaalaa gurguddoo qaalii keessa jiraattee isin warri nama kana fiduudhaaf qophaa'aa jiru fakkeenyaaf California or New York ta'e sanii olillee baasuu dandeessa. Namni asiin hubachuu danda'u qaba jechuudha. Maallaqni hagasuma qofa ta'u miti kaja'u. Akkasi sanii olillee ta'uu danda'a. Kutaa ati keessa jiraattutu murteessaadha. Jireenyi kutaa garitti irra qaaliidha. Saniifuu san hunda isin akka gurmooytan sanitti herregattaniiti lafa kaayatan. Garuu irra minimum irra xiqqaan kaa'at isin lafa kaa'uu qabdan 2275 sani. Amma kutaalee irra jireenya rakisha taatetti maallaqni sun irraa illee si hafuu danda'a. Waggaa irraa si hafe steejii lamadatti illee si dabruu danda'a. Akaawuntuma keessa taa'aa jaaniiti odeeffannoo illee si kennanii jiranii jechuudha. So gaaffii bareedduudha. Sunilleen hubatamuu qaba. Akkasuma leenjilleen fudhatameeti san booda ati galmooyta jechuudha mootummaa biratti. Namni isaan galmeessuu fudhan nama 10,000 jiraattota yookiin lammiiwwan Ameerikaa namni ilaa 10 walitti ijaaramee 5 olillee ta'uu danda'a garee takka keessa. At the minimum 5 jaanii 5 olillee ta'uu danda'a. Nam 10,000tu sagantaa kana keessa welcome core akka peace core jaanii biyya teenya faranjiin asii dheeyitee nama qaraasifti faana miti. Biyyoota Oromiyaattu faranjii karaa Jimmaa kan afaan Oromoo haasattuu argitan proogiraama peace core jaan tokko qabani. Kunis sanii wal fakkaatu State Departmentiitu gadhaabe dhaaba kana is called welcome core jaanii refugee welcome godhu yookiin simachuu jechuudha. Koree simannaati taate jechuudha. Kanarratti akkasii wal gunu. So refugee nam 10,000 fiduu deema immoo nam 10,000tu waan kana welcome core kana keessa jiraachaa adda baasuuf hin lakkoofsan si gaafadha. Anilleen duraan nam 10,000 fiduuf deemanii jeetiin fudhadhee ture. Namni isaan fiduu deeman 5,000 jaanii dubbatan eeda. So 5,000 refugees proogiraama kana keessaa fiduu deeman baatii jaanas deemu kana keessatti jechuudha. Ayyetti fuuf. So 10,000 sun warra akka keenyaa sponsora sponsor circle jaaniin koree simattuu akka koree simannaa. Koree simannaa kana warra koree simannaa kanaatitu bakki 10,000 qoftiin jira jechuudha. Saniifuu namni keenya Oromoo yoo danda'e hatattamaan galmaa'uudha. Hoggayyuu Oromoon xiqqishoo nuti boodatti haftuudha siistamatti fayyadamuu hin dandeenyu. Saniifuu odeeffannoo waliif dabarsinee dafnee galmaa'uun nu barbaachisa. Maaliif booda ammaaf yoo nama biraatiif illee bu'aa buusne taraa lammada irratti nama keenyaaf illee bu'aa buusuu ni dandeenya waan ta'eef akkasitti hubannee yoo deemnee gaariidha. So ulaagaalee amma reefu dubbanne kana guunneeti mootummaa biratti galmooyinaa jechuudha. Odeeffannoo dabalataatiif linkiin gubbaarra jira. Welcome core website seenaa. There is frequently asked questions. Waan amma nuti dubbannu kana takka takkaan achirratti dubbata. Namoonni amma as keessa gaafachaa jirtanii nutiitu maallaqa kafalaa sponsora nu godhaa jechaa jirtanii nuti immoo sponsora directly isin godhuu hin dandeenyu.
Maali dura achi galmooyineeti welcome kooriin nuti akka warra nama qubsiisuutti. Baqataa immoo UNHCR galmeessee American vet godhe jechuun gingilchee Homeland Security'n nama kana qoratee qopheessee Ameerika qubachuu teessan jee duruun kannee fi eeggachaa jiranii jira jechuudha. Amma deebi'eeti matching jechuun walitti fiduu nama qubsiisuu garee qubsiisuu kanaa fi warruma achi jiru warra achi jiru walitti fidaniiti namni kun dhufee as qubataa jechuudha. Gaarii wanni ati kaafte keessaa arra nuti waan kana goone boruu hireenu kannanidha. Amma atillee warra Ameerika warra Austraaliyaa dhalatee nuti warri Ameerikaa jiru ka rafiijummaan as dhufe nutillee warruma akkanaan nu qubsiise. Ejensii haa ta'an ejensii nu qubsiise nutilleen waan kana godhuun karaa tokkotti harka maal jedhan harka dirqama keenya ka dirqama miti jechuun na jalaa badee jira. Galata deebisuu taate jechuudha waan kana godhuun agartee. Lammaffaa piroosesa kanarraa baruun illee hedduu barbaachisaadha. Nuti namoota kan miliyoona lakkaa'amuutu Keeniyaa fi biyya Suudaan, Egypt, Yemenitti jira. Yoo nama sanirraa faamiluma 10 finnee jiruu nama tokko jiruu hawaasa keenyaallee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Waan san ta'eef ammatti wanni kuni refuujii kana beekuun qabdu beeki. Namni ati fiduu teessu kuni nama Oromoo ta'uu danda'a yoo namni Oromoo kan fixatee jiraatu ta'e nasiinii waliif fiduu danda'a. Kataa qubsiisu. Immoo shanii biraallee ta'uu danda'a jechuudha. Taraa duraa tanarratti. Oromoo tana hubadhaa. Ispoonsarrii amma baname kuni nama qophaa'ee jiruu fi wanna namoonni gaafachuu barbaadan carraa isiniif kannina wanni hafte yoo jiraatte namni ala jiru websaayitii san seenaati if galmeessa. That's the most important. Information achirra jiruuf hubadha. Amma viidiyootee takkaan arkeetimee keessa naa ibsi jettaniiti bilbiltanii adda akkasii is better that you read. Yeah, but You namni understand. keenya gariin like maybe Dubbisan naagala namuma bar biyya Ameerikaa keessa jiru oh okay ka bilbilee mee waan sanarra maal jettan adda baafachuun barbaade jiru jira. Please take your time and read. Information akka jirutti achirra jira. Dubbisaati galmaa warri Ameerikaa keessa jiru dirqamni keessan kan. Warri immoo biyya alaa keessa jiru biyya alaa jiru keessattuu refuujii warri taatan fira qabdan ijoollee teessan gandaa warra ijoollummaatti wal beeytan itti bilbilaati dammeessa waan akkanaatu Ameerikaa keessa jiraati wal gurmeessa galmaawa refuujii Ameerikaan qubsiiftu deemtuuf qubsiiftu koree simannaa san keessatti if argaa nama kana gargaara yoo hireen san booda banamtu jiraatte mee anallee na yaadadhu jettee ammaan tanaan bira kaayyachuu qabda jechuudha. Akkuma beektanitti gaa namni rakkoon bal'oo nama yaada kan nuuf isinii kannee nuti yeroo gabaabduu keessa cufuuf teenya waliigalatti websaayitii san seentanii oona jettanii mee namni duraa okay. Namni tokko idaatiin jira ati gaafii kee gaafadhu warri isinummaan ispoonsar nuu ta'a jettan laaftuttiin taatu nuti odeeffannuma isinii kannaa jirra. Odeeffannoo tana sirriitti keessa gabbu'aati dubbisaa wal hubachiisa. Hubannoo yoon qabaanne rakkoodha. Wal hubachiisa jennaa warri biyya adda addaa jirtan isiniitu warra Ameerikaa keessa jirullee waa dhageenya dafee hoggaa waa dhageessan sirriitti uummata keenyaaf ibsuu ni dandeessanii. Warri South Africa jiru yoo UNHCR jalatti galmooytanii jiraattan taate sunilleen boodatti yeroo amma isiniif kennamuu danda'ama jechuudha hireeni. Mee namni ammaan tana carraa kanneef dubbachuu dandeessaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Dhaggeeffattoonni kee hundi keessanuu galatoomaa waan kana asirratti fiddanii uummata keenya kan hin beekneef kan yaada kanallee hin qabneef kan akka kiyyaa kanayyuu sanayyuu fuudhee ilaalaa hin jirre otuma wanna qabnullee yeroo hin qabnu dubbisaa hin jirru kunuu waan tokko waan guddaadha. Galatoomaa isiniin jedha. Gaaffiin ani gaafadhu immoo ulaagaan inni amma akka Anshaan keessatti yoon baay'ina isaatiin dhaga'uu baadhee cinaaman dhaga'ee dhiifama. Niiraama kaffaluu qofadha moo barnootaa fi beekumsaa fi waan tokko irratti fi namoota dalagaallee hin barbaachisottee jirti. Niiraama walitti qabachuudha jettee jirti.
wanni jalaan barbaachisuu fi namoota achii dhufan kanoo akkuma nama isa biyyaa qofa gargaarraa niiraa baafne isa biyyaa qofa gargaarra malee kan asirratti wal gargaaraan jirru akkamiin nama keenya kanayyuu hinna haa dhufu bakka fedheeyyuu haa qubatu namni nama ta'uu isaatti gargaarsa kennuu irratti baay'ee bareedaadha. Iddoo fedheessaa dhufu bakka fedheessaa ta'uu dhugaadhaan nuti akkasumatti dhufnee qubanne. Kanaaf akkamittiin niiraama walii buusuu qofadha asitti nu ta'u walitti gurmaa'inni keenya nama 5 sana qofadha. Niiraa kana walitti buufatee kan gargaaru moo baay'ina namoota murteessaadha moo guruupiin inni galmaa'u kun immoo inni walitti dhufee gurmaa'u kun immoo murtee qofa qaba hanga dhaabbatu qaba jechuun gaafachuufidha. Galatoomaa atii fi dhaggeeffattoonni keessan hundi keessanuu galatoomaa kanarratti yaada bareedaadha. Asumarratti isinii bu'aarra. Gaaffii bareedduu gaafatte obboleettiin teenya atillee jiraadhu bakka jirtutti. Akkaan treeningii kalee irratti argetti try to involve very diverse group jaan. San jechuun barumsa barachuu qofaa miti. Nama tokko jira waa'ee mana kireessuu irratti nama jabaa katee kaawuntii nama geessu irratti makiinaa oofu isin keessa jiraate because appointment adda addaa geessita. Namni afaan beeku tokko filamoo isin keessa jiraate barbaachisaadha namoota muuxannoo adda addaa qabu waliif fiduun. Even Oromoo qofa ta'uun qabu warra hojii dalaytan warra amantii tokko qabdan ta'uun qabu namoota adda addaa nuti ammaan tana Catholic Charities, Lutheran Social Services baqattoota Oromoo hedduu ka qubsiisa warra kana. Right? So nama diversity waliif fiduun barbaachisa. Namni 5 immoo is just the minimum. Groupiin keessa nama 20 ta'uu dandeessi, nama 5 ta'uu dandeessi. Nama 5 saniif per person 2,275 lafa kaaya. Yoo 5 baay'iftan isin nu beektan 12,13 faa ta'a. Sumsan maallaqa haga san lafa kaa'uun hedduu barbaachisaadha. Maaliif mana kireessuutu jira. Mana kireessisan ammas sireetti bituu qabdaa, distii fi kitiliitti bituu qabdaa. Waan silaa namni tokko gaa qubatu barbaachisu ufi qabda jechuudha. So maallaqa akkasii ta namoonni waliin gurmaa'uu qabu 5 irraa eegalee haga feetetti hojiin ta'uu dandeessa. Yoo afooshatti hojii jiraattanis akkuma afooshaattu nama hedduuf jalaa qabna. Namni 5 galmaa'ee nama 5 duuballee namni gurmaa'ee jiraachuus ni danda'a jechuudha. Maaliif waan kanarraa adeemsa kanarraa baruun hedduu barbaachisaa waan ta'eef gaafa bareedda gaafattee kanarratti wanti itti ilaalama. Ammallee gaaffii kana Dr. Obsa dhiifama ittiin deebisa. Hangi nuti gargaarru kun guyyaa murtaa hangamitti gargaaramee dhumuu danda'a moo hangam dheerata hayyee akkasumatti yeroon isaa hangam dheerata. Guyyaa 90 yookiin baatii 3 san jechuun hangasitti dirqamni keessanii haga san keessatti iddoo gargaarsaa geessitee booda baatan ofirraa buusuu dandeessaadha. Akkasii nama silaa dalaguu qabus dalagaa barbaaddee fi dalagaa keessa galchite namni kun achi boodeef danda'uu qaba. Sani namoonni gaafii Ameerikaa aloo nama qubsiisuu ni dandeessaa yoo jettan piroogiraamni kun ka Ameerikaa qofa. Warri Kanadaatis kophaa qabaachuu danda'a, Awustiraaliyaan qabaachuu dandeessi. Nuti kan irraa haasawaa jirru qubsuma Ameerikaati. Keessaa'u warri Ameerikaa jiru if galmeessee namoota biyya adda addaa keessatti akka refuujiitti jiru. Obboleessa kee ka biyya keessaatii nama baqataa ta'e baqattummaan mirkanaa'ee fi jiru jechuudha. Obboleettii teenya yoo gaafiin qabaanne carraa biraa nama boota biraatiif kan hinaa. Waanuma isin jette saniin itti dabaluu barbaade baatii 3 kana keessatti hoggaati qubsiiste ture. Keep going on. Baatii 3 san keessatti hoggaa qubsiiste booda riipoortii jira gabaasaa jira. Gabaasaa galchitu jira. Baatii 3 dhumarratti gabaasaa galchitu jira. Sirriitti qubsiiste moo sirriitti hin qubsiisne? Sirraa eeggatanii gabaasaa. Gabaasaa waraqaa jira, riipoortii jira, haati barreessitee deebisuu qabdu. Soosanii akka qalbeeffattuun barbaade adde Lubaabaanii ulfaadhu gaafii bareedduu dhiheessitee waa hedduu adda baasuudhaaf. Bareeda. Obbo Minallaa si galcheen jira. Gaafii fi yaada qabdanis asumaan afaan faajii jirtus asumatti yoo qulqulleessuu dandeenya bareedduudha. Itti fufa. Sagaleen ni dhaga'ama? Maayyee. Obbo Minallaa seen.
network kiyya ta'uu hunda'u. This is the answer. Add somebody else. Nama biraatiin galchaa. Okay. Okay, minallaa lamadaan carraa kanaaf. Minallaa meetti deebii networking kiyya dadhabaa ta'uu hin dhabu. Mee ammoo yoo si galche fudhadhu. Okay. Amma kam? Networking xiqqoo laafaa ture. Ayyee minallaa keessa seenaan jiru nama biraatiif hin kanna. Okay. Moha Oromoo. Okay, Moha Oromootti fufi. Hayyee haga inni dhufutti wooma gaggabaabduu tokkoon itti hidhaa. Hayyee Moha itti fufi. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam akkam? Akkam nagumaafi? Nagaa yaadaa fi gaafii gabaabsi. Gaafiin hin qabu wayita nuti amma South Africa jirra. Hayyee. South Africa waraqaa nuti qabnu farsiidha. Hayyee. Oma farsi. Waraqaa nuti qabnu oma farsiidha waraqaa UNT miti. Asaalam. Asylum. Okay. Waraqaa saniinoo formii kana guutuun danda'ama. Kan asylum like Saniin hin danda'amu ammatti obboleessa kiyya. Ayyee. Hayyee. Ayyee wanna adii kana deebismee waan tokko siin gaafadha beektaa. Amma asirraa gara biyya bakka biraafatti deemanii Naayiroobii ta'us Ugaandaa yookiin ammoo Jibuutii dhaqanii waraqaa UN san fudhatanii chaansii kana mokkorochuun akkam. Waraqaa san gaafa biraati har'a ooma kanarratti haa fudhatu. Hayyee. Yeroo hangam takka turaa wanti kun? Warri welcome call kanaatu murteessaa baay'ee keessatti sagantaan kun kan baname. Beekaa nama kun faanuu hojjechaa jirti. Lammii Ameerikaa akka nama refugee kana qubsiisuu fi sagantaan kun kan baname baatii jahaaf deemaa kan boodallee itti fufuu mala. Keezitti haa paartii duraa. maybe odeeffannoo irratti namootuma already Oromoo ta'uu dhabuu danda'a. Kan booda carraa namoota nuti barbaannu fidu. Ifa? Bareedaadha. Egaa akkasii galatoomaa. Ayyee. Jiraadhaa bika jirtanittis kun dukkaana keessa jirtanii jabaadhaa bika jirtanitti. Daldalaanis iddoo jirtanitti jabaadhaa barakaa keessa isiniif haa kaa'u. Egaa jeeliidha beektaa South Afrikaan. Umaa. Waraqaa siin kenna. Biyya teenyaas rabbi nuuf haa bal'isi rabbi jee inshaallah. Jabaadhaa. Rakkoon asii maali beektaa biyya dhaquu hin dandeessu biyya gatee na yaaddee faamilii na yaaddee akka barbaaddetti dhaquu hin dandeessu. Nama tokkotu waraqaa sana warqata. Tiraafik dokumentii yeroo tokko akka carraa. Saniin ala goomii muratteetuma galuudha. Malee utuun jaalattiin deemtaa jechuudha. Rakkoon kana. Kastaanaa ziqaa South Afrikaa isa walitti qabaati qaama meetaa fi ziqeef godhaa hoottaa yoo deebitanis harka qullaan galina. Egaa wanna adii nu deebisaa. Hayyee. Waalaikum Ayyee. Aya namni itti aanu wal jalaa waan fakkaata. Okay. Qaasim Yusuf. Aya gaafii yoo duraan hordofaan jiraanne irra deddeebi'ee kan taane waan kana dafnee keessaa raawwanna. Yaa nama tokko obboleessa keenya Saifuddin jarjarteeti Australiyaatti galte as jiraachuu qabda physically in America. You cannot be in Australia.
Biyya gaarii galee dhiisi. Bakka gaarii jechuudha. Gaangee lama maal jedhan maarree takkaan gaangee lamarra taa'uu hin danda'an jedhani. Hayyee deeme namni itti aanu. Okay, namni itti aanu I don't know which one nama kamtu dura dhufeen hin beekamu. Jaluma raafina ol deemina. Asirraa kana ol deemina. Okay, so it goes to Minallah again. All right. Namoonni immoo biyya Austraaliyaa, Europe jirtan hanga dandeessanitti odeeffannoo kana qulqulluu fira keessan ka Ameerikaa keessa jirutti himaati. Namni kun haa saffisaan wanna godhu. Mixaa godhu jira. Okay. Namoota gaafii qabu amma seenee kun jalaa baha eenyutu dura jiraanyu booda jiraan beenu nasiibumaanii kannaa jirra carraa. Okay, nama tokko kan nu jirra. Maamannuur yoo networking keessi hayyame itti fufi. Hayyee haga inni seenutti waan gabaabduu tokko Maamannuur itti fufi. Dhuftee jiru. Hayyee akkam jirtan nagaa? Akkam nagaa fayyaami? Nagaa. Obsa walbeeku baannus Aishaa waliin qabsaa jirra. Hayyee Aishaan gaa qabsooytu jabdu beektaa? Warri South Africa irraa beekta akkuma reef mucaan gaafatee ture na dursee gaafate. Ammallee ammoo yee waraqama saniin osoo jirtu UN jalatti galmaahuun hin danda'ama. Banaadhaa amma dhiyoo kana inumaayyuu namoota hedduutu dhaqanii galmaahaa jiran. Warri amma galmaa'e kun carraa as keessatti guuttatu ni qabaa ni argata. Yaa tokkoffaa isin achirraan guuttattanii Ameerikaa dhufuu fi tarkaan UNHCR'n isin galmeessee refuujummaa designate isin godhu yookiin beekamtii san isinii kennudha. Lammaffaa warra UNHCR baqataa yookiin refuujii jee saniitu Ameerikaan vet gooti yookiin gingilchitee keessaa fudhatti. Warra Ameerikaa isin qubsiifnettee biyya kannitee fi immoo mana barbaachaa jiraniif kan imma sagantaan kun qophaa'eef jechuudha. Nama Ameerikaa piroosesa fixxee fi qubachuudhaan ta'aa jiru namoota sanii yeroo gabaabaa qubatan eejensiin duraan nama qubsiiftu akkuma jirtu ta'e amma immoo lammiin Ameerikaadhaa wal gurmeessee akka uummata kana qubsiisu. Lammiin Ameerikaa beeku Oromoon as jirtu nama qubsiisaan jenne faranjii hundi isaa warrummaan Ameerikaa keessa jiru ilaa namni 10,000 nam shanirraa eegalee garee nam shanirraa eegalee haga dandeenye wal gurmeessee namoota kanaaf carraa kan aja'uudha. Saniif achi teessanii galmaa'uu hin dandeessan. Kan isin godhuu dandeessan UNHCR refuujii ta'uu keessan beekamtii akkasii kennu interview godhanii fixattanii biyya tam barbaadan hoggaa isiniin jedhan Awustiraaliyaa, Kaanadaa, Ameerikaa biyyoota adda addaa namni keenya deemaami. San keessa kan hireen Ameerikaan isin mudattee isaan immoo isin dabarsanii qubsumaaf eeggachaa jirtan qofa sagantaan kun. So I hope that's Ifa nuti reef eegalee warra reef eegale warri South Africa reef eegalaa jira marri isaatu kanumaan ibsa haa ta'uuf maraafiyyuu ayyee nagaa tulfaadha galatooma. Ayyaa deemaa jiraadha. Hayyee namni biraa ni gabaabsina. Hayyee Gaaddisaa eenyutu itti aana? Gaaddisaadha. Gaaddisaa Khaliifaa. Haaya namoonni gaafii teessan gabaabsaati yaadoo ta'es yaada akka irra hin deddeebine ija jalaallee nu hambisaa nuuf kolchaa. Waa'uma ammas viidiyoo kana namoonni hedduun keessaasi barreessaniiti maal dhimma ispoonsaraa kana nuu himii maaree siin jaambee ta'uu takka haalli biyya kanaa namaaf hin aanjamu hundaaf deebisuudhaaf viidiyoo kanallee sheer godhaa waliif dabarsaa odeeffannoo hanga danda'amutti qulqullaa'ee as keessa jira waan ta'eef walii dabarsuullee bareedaadha. Viidiyoo durallee weebsaayitii. Weebsaayitii san namni dubbisee nuti amma beektee hangumarraa nu galee uummataaf ibsaa jira waan ta'eef sanirraa waan hafe viidiyoon kun ni ibsaaf jennee yaadna. Sirrii. Hayyee namoonni itti interneetiin didee jira fakkaataa namatti aanutti dabarsinaa.
Haya. Haya dhufe السلام gaabballeessi kee. عليكم. Waalaikum وعليكم salaam. السلام ورحمة الله. أكم نجاجرتو Akkam. نبي أي غافي تقول قوا درسي دكتور أفصى في عائشة يدوس إنجالنا Fayyaade. Thank you. كايرو الرأي Hayya. غافي انتي يا نموني يا وبيا كايرو جرو اندو ريفيو جدا ورقة يوني قبو غافي جلقوا نموني biyyi takka mirkanaa'ee fi Ameerikaan fakkeenyaaf biyya kanatti nama Ameerikaa mirkanaa'ee fi waggaa 5 ol waggaa 3 waggaa 4 taa'utu jira. Namoonni akkasii yeroo akkamitti deema? Lammaffaa immootu nama baqattummaan mirkanaa'eef yookaan waraqaa biluu jedhamu sana argaan gaatee taa'u. Inni sadaffaan namoota waraqata UN qofti kennamee fi kan baqattummaan hin mirkanaa'inii fi akkasuma namoota warra guutamuu barbaadan jaarsaaf jaarti fa'a waan akkasiitu jira. Foormii san akkamitti guutuu danda'anii ka jiru kanneen tartiiba yoo nu ibsitan baay'ee bareeda. Sababni isaa keessattuu namni biyya Kaayiroo fi Keeniyaa jiru baqataa ta'uun hin beekama. UN jala jiraachuun isaallee ni beekama. Isa kana irratti xiqqoo yoo ibsanu gootan baay'ee bareedaadha. Foormii liinkiin ati nu maxxansite kun foormii akka guuttannuuf immoo warroota kan inni ilaallatamu ni ilaallatu kan jedhudha. Naa galatooma. Galatoom. Yaa foormii irraa jalqabnu. Wanni naan linkiin maxxanse warra Ameerikaa keessa jiru akka saffisaan galmaawanii uummataati jette qaama shanfaa eeggachuu jiru. Ameerikaan interview gootee piroosesa fixxee fi qubsumaaf amata dila kana ture akka kana ol hin turre maaliif keessattuu nama ijoollee qabu ijoolleen achi guddatti yoo dhufanii hawwiidhaan biyya tana qubatanii mana barumsaa yeroodhaan seenan jiruu isaanii dafanii akka eegalan godha. Waan san ta'eef foormiin tuni isin warra achi jiruuf osoo hin ta'in nuti warra ala kana jiruuf keessattuu warra Ameerikaa jiruuf wanni information kun jiru barree odeeffannoo tana qulqulleeffannee akka aadaa teenyaatti suuta tirachaa osoo hin taane amma nu bira malee namoonni biraa maybe duruun saffisaan guutamee tirata. Nuti har'arraa haasofna kun guuttatee fixachuu mala. Warri akkas bika 10 qofaa jira nama 10 kana walitti galmeessanii nama kana qubsiisuu deeman. Foormiin nutiif isin warra achi jiru akkuma har'aan tana haasawaa jiru kana namoota ala kana jiru Ameerikaa keessa jiru hulaatti dadhawaati hirribaa kaasa. Namni quban qabu taa beeka. Quban qabu kunis akkaataa beeku taa namni akka walitti jirutti birkiin walitti dhuftee jabaattee foormii tana guutanii private sponsor jaama. Private sponsorshipii kanaan namoota UN fixatee taa'aa jiru san akka saffisaan qubsiisan godhuudha irratti hirmaatanii. Namni kun immoo abaluun qubsiisaaf abaluun qubsiisettee addaan filachuu hin dandeessu. Fira kiyyettee filachuu hin dandeessu. Hawalitti fidu dhaaba kana jechuudha. Welcome core ka jiru kuni American State Department jala jira isaaniitu waliin nama kana walittidha. Foormii ati jette namni eega takka dabree hoggaa beektaa intalti takka UN fixatte kunis irra rarreetiin Ameerikaa dhaqa jeeti wal fuudhee achi piroosesni duuba deebi'a. Sun aaduma jirtu. Waan akkasiisan muuxannoollee ittiin qabnu anilleen Keeniyaa yeroo gaafaan anichi ture nama muuxannoo guddaa qabu miti amata 23 dura biyya kana dhufne akka piroosesni duuba deebi'u akka haareetti interview faa godhan sanniin beekaa akkamitti isin gargaarraa haala san irratti hin beeku. Wanni turratti xiyyeeffannu immoo waa'ee koree simannaa qubsuma uummataa Ameerikaa fixatee taa'aa jiru kan UNHCR immoo refuujummaa kannitee fi biyya tan eeggachaa jiru haala ittiin irratti hirmaannu irratti jechuu sagantaan kun. Akkasii. Namni gariin laata eega jalqabbii kanarratti nama keenya fidachuu hin dandeenye irraan hirmaannu faa jaaniiti irraa hafuu danda'a. Namoota isaan siin ja'an kanallee finnee qubsiisnee taraa lammada irratti carraa namoota keenyaafillee akka irraa hirmaachuu dandeenyu jalqabbii kanallee hirmaachuu qabnaa jechuudha. Warri Somaalilaandi jirtanis UNHCR qabaannaan Ameerikaan interview isin gootee isin qopheessitee taa'u jiraannaan tarii sagantaa kanaan dhufuu ni danda'anii jechuudha. Namni hedduun achi keessa san gaafachaa jira. Immoo carraan kun namoota baqattummaan Ameerikaa yookaan carraan Ameerikaa kennameef taa'ee eeggatamu qofaaf immoo warroota UNHCR jalatti argamu hundaadhaaf baname. Warruma Ameerikaan interview gootee stage 1 irratti
jalqabbii kanaaf jalqabbii kanaaf akkas eega Okay. kana booda torbaffaa booda Mm. UNHCRin waraqaa kanneefii jiru nutilleen achi booda goruu hin dandeenye jechuudha warri waan kanarraa qooda fudhatu kanaafuu dura sagantaa kanarraa qooda fudhachuun barbaachisummaan isaa akkuma nutilleen nu qubsiisanitti nama biraa qubsiisuu ilma namaa kan bikka fedhe Ameerikaan hiree kanniteef eegachi qubatanii nuti jara san qubsiisne booda hiree lammadaa keessatti tarii carraan argamuu danda'a nama tokko finnuu Okay. Okay. sani jechuudha namatti aanu dabarru. Keeyyee galatooma ulfaadha. Asumaan waniin isinit dhaamu warri Ijipti keessa jirtan hangachi jirtanitti keessattuu namni dhiiraa hin taa'ina dhibeena dubartootaati hedduu hojjetaa ogummaa waan xiqqoo barumsa onlaayinii haa ta'u karaa diinaatiin haa ta'u barumsa idilee haa ta'u waa baradha namni waa barate keessattuu maaliif rifeensa ciruullee hin taane dubartoota rifeensa dhawullee maaliif hin taane wannumma silaa ilmi namaatti haa jiruun biyyatti qubattaniif isin gargaara. Saniifuu jabaadha hangachi jirtanitti. Tole, hayyee hedduu galatooma ulfaadha. Hayyee ture. Hayyee badii kan nagaatti. Namatti aanuuf kannineeti xumurraa Seifuddin. Mirga dubartootaa jette ani akkumaan harkattiin kanne hin argine hedduu isaanii. Dubartii takkaa jira isiif kan inni booda. Takka Aisha Umar. No. Alishaadha. Okay, dhiira sunis. Okay. Hayyee namni gaafii qabdan tokko tidhaa jirraa amma boodanii gabaabsina. Hayyee dhiyaadha namni as keessa jirtan hundinuu weebsaayitii san seenaa odeeffannoo qulqulluurra hundaawaatii waan kanaaf galmaa ummata qubsumaaf Ameerikaan hiree kan ta'ee fi ta'aa jiru san qubsiisuu irratti hirmaadhaa jenna. Hayyatti fuufi nama seeni. Assalamu alaikum. Kami Dr. Rosa hundi keessanii Aisha hundi keessanii isin jaalanna akkam jirtan? Gaafii gabaabduudhaan qabaa hedduu isin dhaggeeffataa jirra galatooma waa hedduu barumsa gaarii nuuf kennuu jirtani hedduu isin jaalanna inshaallah isin hordofna asirratti gaafii hin qabnu nuti kaayiroo keessa jiraanna mandeeta ni qabna fakkeenyaaf Ameerikaa tanarraa baay'inaan fira hin qabnu nama nu gargaaru hin qabnu warri akka keenyaaf hoyyoo akkam ta'e jechuudha akkasumaan Oromoodhaaf akka ta'u. Hayyee gaafii gaariidha. Warri Ijipti jirtanii fi iddoo adda addaa jirtanillee akkam nagaa fayyaasumaa isiniin jecha. Fira duraa kanarratti namoonni sagantaa kana keessa jiru kan Ameerikaan hiree tana as qubsiisuudhaaf taa'ee eeggachaa jiru. Sagantaa kana keessa jiruutu fidaa jechuudha. Hoggaa fiddummoo abaluun fidan jettu. Nam lamaan danda'ee jettaa isaan immoo nam lama kan qophaa'ee jiru sanii wajjin walitti fidanii ati iddoo jalqaba irratti waa hedduu haasofnee jirra. Jalqaba irratti kan barbaachisu maa'uudhaaf nama kana qubsiisuuf namni kee haga yoomii baatii 3 jenneemi. Baatii 3 keessatti maal akka raawwachuu qabduu fi dhuma baatii 3 booda immoo gabaasaan waan eega sagantaa dhiyaatuun dhumte Juulaay tarii nama keenya fiduu jira. Nama fiduudhaaf sagantaan banamuu dandeenya fuuldura saniin haa eeggannu. Ammaaf immoo sagantaan Oromoonni akka nama baqaatti as dhufnee as jirra irraa qoodamee ilma nabii Aadam qubsiisuudhaaf irratti haa hirmaannu. Yoo har'a irratti hirmaanne boru hir'ifillee banamuu danda'a. Warra Saudi Arabiyaallee hedduu gaggaafachaa jiranii kanarratti. Wanniin ana kanaa galatti warra dharruma lammadaa qabanamu san irrattuu eenyu danda'u jechuu barbaadeen afaan. Akkasii. Kun hin fadhiin beektaa. Isinummaan sagalee nu ta'a warra ta'u hedduutu jira. Wanni ta'u saniif nutis nama firan qabne biyya kana dhufe yoo rabbiin bishaan asii isinii qoode
rabbiin fira isinii godheetuma isin fida. Inshallah. Class namni firaa tokko firuma fiitiif hiree kanna namni akkuma walitti hiree walii godha. Hanga danda'amutti fira qofaa miti namni kan wajji dhalatan qofaa kan wajji jiraataniifu gaafachi keenya sanis irraa dubbannaa har'aaf immoo hanga dandeenyetti odeeffannuma irra keessa jiru tan irratti fuulleeffachuu gaarii na fakkaata. Hayyee bareeda hedduu galatoomaa isin jaalannaa bakka jirtanitti rabbi nagaan isin bira haa jiraachuu nagaan na jiraadha galatoomaa. Okay. Bye. Hai Didimo dhiyaadhu Didimoon warra Gaambeellaatii warra keenya as keessatti haa nu jechaa turte. Okay. Dubartii keessa laal jirti. Aishaanii gabaabsu amma goolamne akkam kana boote. Nama hedduutu yaada fi qaba. Maybe guyyaa biraa sagantallee qabannee dubartiin sun kutte. Okay, dubartiin kutte ayyee dhiisa. Dubartiin gaafiin isaanii dhageeffataniiti isaan ni dhageeffatan beektaa nuti warri dhiiraa kun maybe dhageeffannu taatanaaf gaafii heddummaanna. Haa ta'u hayyee mee seenaa namni seenu jirtan kuni gaafiin ilaamaan gaafatamin yoo jiraatte. Dubartii. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam fayyaadha? Fayyaa akkami hawwi? Nagaa wallahi alhamdulillah. Mee warra Suudii kana irratti akkam akkamiin dhufuu danda'ama warri Suudii jiru kun baay'ee rakkina keessa jira wallahi dhaadhaafis saalti lama. Gaayaadha kun ijoollee lama qaba ijoolleen kiyya barumsa malee teessi wallahi. Kanaafuu barumsaafis rakkina keessa jirra wallahi waraqaas hin qabnu baay'ee rakkina guddaa keessa jirra kanaafuu wallahi akkamiin warra Suudii kana irratti nu dalagaa karaa beektanii jechuudha. Gaafii gaariidha. Wanni Saudii uummanni Saudii keessa jiru rakkoon isaanii rakkoo bareedaa. Gaafa gaafatamaa waldaa hawaasa Oromoo gaafa turrees xalayaa barreessuudhaan ammallee itti gaafatama Oromoo tan taate hawaarii namoonni ammas walitti gurmaa'ee kanaaf ta'uudhaaf carraaqqii godhaa turan warri Kaayishaatiif namoonni addaa fayyaa adaanii rakkoon uummata keenya ka Saudii keessa jiru rakkoo cimaadha. Tokkoffaa achi dhaqaniiti jiruu fi jijjiirrachuu fi biyya Saudi Arabiyaa san dhaqanii boodarra immoo uummanni kun jilmaadhaan walitti qabamee mana hidhaa keessatti tortoraa jira. Kun immoo manatti ukkaamamee jira. Isinii kun UNHCR jalatti galmaa'utanii hin jirtan akka refuujiitti. Waan san ta'eef sagantaa irratti haasawaa jiru kanaaf warri Saudiidhaa carraa ni qaba jee natti mul'attu. Hari immoo yoo biyya jiraatan lammaffaa uummanni Oromoodhaa kan ala jiru ummata kanatti usuu hin qabnu ummata qabsoo Oromoo duudate osoo mana namaa yeroo akka hangafaatti maallaqa baasaa turedha. Ani yeroo dheeraa namoonni akka gaarii dinqisiifadhu keessaa isaan kan walloo irratti deemaa jirtu kana nama achi osoo jiraatu achirraa bitatee ummata kabajee achi ummata keenya keessa deebi'ee kaa'uufaa. Kanaafuu isin warri Saudi Arabiyaa keessa jirtan rakkoon keessan rakkoo addaati. Kun mana hidhaatti tortoraa jira. Kun immoo gabbeellee dalagachuu dadhabee itti dukkanootee jirti. Sagantaan ammaan tana Ameerikaan baaftee kuni UNHCR jala waan hin jirreef isaan immas isin interview godhanii isin qubsiisuudha. Achi keessa waan hin jirreef isinii sagantaa fortunately ilfaatiin itti fayyadamee ifama. Akka taatee isin kan gargaaru. Kanaafuu irratti xiyyeeffachuu hidhata qabdaniin uummata jaalaa baasii barreessan mootummaa biyya Itoophiyaadhaa ta'a imbaasii keessaa qabdu akka isinii dubbatu irratti dhiibbaan akka godhamtu nuti warreen ala jirru kuni isinii callisuun ni goonu biyya san keessatti akka mirgi ummaadhaan akka isinii kabajamu godhuu irratti carraaquun irra jira. Bara tokkotti illee we feel guilty that you guys are neglected achi keessatti lagatamuu. Rabbi isin agarra keenya waan hunda ajjannoon ta rabbitti misummaa qabanii bilisummaa yeroo tokko rabbi akka bilisummaa illee nu uummata keenya
Galatoomaa rabbumaan nu kadhaa galatoomaa nirraanfatinaa. Ay, Yalla assalaamu alaikum. nu jabaadhaa nu bakka jirtu. Jabaadha. Hayyee namoonni sagalee jettan dhagayaa jiraatan tokko tokko barreessaa obboleessa keenya akka Saawudiidhaa gaafii keessumatti murree namni itti aanuuf kannina. Hayyee namni itti aanu kana kamaayyii goonu. Namni dubartii yoon jiraanne kamaayyii goonu. Aziizaa ja'a. Haya nama dubartiitiif kan nu malee jetti Aishaani. Saawundiin kee sagaleen kee kiliirii miti jaanii ni dhagayama sirriitti dhagayama. Hayyee hayyee sheekha seenna. Assalaamu alaikum. Akkam nagaa. Nagoma. Hayyee Mami. Jirtu. jirra. Maqama maatiiti. Oh, Aziza Sinaine. Ayiza na dhamanaati yaa. Hayyee. Makana irraa ani Afrikaa kibbaa Johannesburg irraati. Hayyee. Gartee wanni warra gartee keessi inni jala jiru. Wantichi refugee saayinee hagam steepii meeqa warra deemeef warra gartee immigreeshina fixeef moo warra sadarkaa kamirra jiruuf jedhu qaba. Gaarii. Ammoo wanni amma reef akka tokko fixee namoonni warra kan ispoonsar gochuu danda'an haga tokko mallaqa walitti qabuu barbaachisa $2,000 2,000 maal jedhu nama ofii isaatti danda'atu karri biraa kan itti gargaaramu jira akkamatti jechuun waan san inni kabar gochuu nama danda'uuf ofii isaatti asirra. Gaarii gaafii duraa taati gaafatte saniif nama jalqabarraa haga dhumaa fixatte. Refuujummaan beekamtee fi lammaffaa gariin galmeesse booda Ameerikaan nama kana calalchitee keessaa gingilchitee kolgaltummaa kannitee fi Ameerikaa qubachuuf ta'aa jiruu fi hireen tun kannamtee jechuudha. Gaafiin duraas. Gaafii lammaffaa maallaqa baasan kana warra Ameerikaan laalti jechuudha. Nuti warra waan sagantaa kana keessa qooda fudhadheetiin nama rakkataa tokko ka lolli biyyaa buqqise nama Burundii haa ta'u balaan uumaadhaa gogiinsa lafaa haa ta'u nama Oromiyaa irraa ka'ee beelaaf jecha Keeniyaa seenee achi booda UNHCR'n galmeessee hireen Ameerikaa kan namtee fi taa'aa jiru. Baqataa ka'ee jiru kan UNHCR'n galmeessee jiru. Warra immoo UNHCR'n galmee bira dabree Ameerikaan interview gootee vetting jedhama. Vetting jechuun keessaa calalchitee qubsiisuudhaaf qophaa'aa jiru saniifi jechuu sagantaan kun. Maalleen nuti dubbachaa jirrus warra sagantaa kanaaf galmaawee nama qubsiisuudhaaf hiree tana irrattiin hirmaadha je'ee koree qubsiisotaa yookiin koree simannaa welcome core kana keessa warra seeneetu wali qaba. Maalleen kun keessaa baasuu dandeessa. Afooshaa qabaatte afooshaan si gumaachuu danda'anii hoggintaan immoo GoFundMe bantee refuujii kana qubsiisuu dandeessa. Namni ati walitti ijaaramtuun dirqama naaf Aishaa qofa ta'uu hin qabu. Ani hospitaala keessaan hojjedhaa, kilinika keessaan hojjedhaa, namoota hojii daleenuun aboo hiree akkanaaf banameeti. Uummata namaa namni refuujii bara 2021 keessatti nama 23 oliitu akka refuujiitti galmaa'ee jira. San keessaa nama tokkoof lamallee jiruu isaanii jijjiiru. Mee waliin khayrii haa dalagannu jetteetu namoota adda addaatiin walitti dhufuu dandeessa. Kanaafuu maalleen sun nama asiin laalchisaa warra biyya South Africa jiru laalchisu jechuudha. Gaafiin biraa yoo jiraatte itti daadha achi booda namatti aanu. Wanti kun waan yoom eegaluuf deemu akka sila waan already eegalee moo waan fuulduratti eegaluuf deemu? Wanni kun eegalee jira. Barana Ameerikaan karoorrisii websaayitii reefu dubbaddeetiin ture. Migration Policy Institute seenaadha. Migration Policy Institute websaayitii keessa seenaa barana Ameerikaan nama 1,125 qubsiisuuf saganteeffatee jirti. Duruuni nama 6,000 qubatee jira. Nama hedduu qubsiisuuf teessi jechuudha. San keessaa sagantaan kunis namuma isaan saganteeffatan kana qubsiisuudhaaf. Duruunuu sagantaan banamee jira. Resettlement Agency jedhanii duraanuu agency waan kana hojjetu jira. Kun immoo lammii leexaa jiraata citizens warra biyya kana jiraatu
walitti gurmaa'ee haa sagantaa kanarraa qooda fudhatuu fi saganticha kana bananii jechuudha. Ayyee. جزاكم الله خير. Wayyaa ربي سنين رجالا. aamin aamin. دوريدا. ربي جزاك خير سنين أكملوا ججبا داكا. Hayyee isinis bakka jirtanitti rabbi isin haa eegu tan hojjettan keessa qabsaa galatoo. أيه دورة. Nulaallatee jecha nama tokkoof kan Hayyee Aziizaa jenneeti kan hin eegaa abbaa warra Aziizaa dubbatanii mee namni dubartii barsiistuu Muhammad barsiistuu si kannina. Aishaan nama dubartiitiif kannitu malee asirraan buune jettee jirti. Yoo barsiistuudhaan hojjenne nama tokko kan biraa ka dubartii sagantaa kana kan nu goolamu akkasi du'aayiidhaan. akkasi. Hayyee barsiistuun intarneetiin si seenaan jiru. Yaa nama biraa nage. Seente. Hayyee barsiistuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dhiyaadhaa baga nagaan dhuftan. ما شاء الله ربي سنرى هجالة سجلين كي يلين سرين جرو. أمني خينيا كمالي ركض جرا خيسطو جاوري بقته قرا يمن أكسم مصري سعودي جرهوني جرام كن إيجادو فيتي فيدمنا يعني ورمالك أفاباسو جرا. هاتوه دكتور أفسان الدنوباسو فهدو خيسن سيكي عايشان غلطو ما رغري رتلي أرجين توري مالف نمني ضرورة كتي شورا كاهي مالك غرغرتي تباسو بربادو جرا خيسطو وري سعودي جرو ومالف UN يلن جرو نروتي سنما يبدو كم مالك إيسان نياتا بيتي وان كنا سينا جنجمو لنا الدباستي تورتي هدو غلطو ما يسنين جوچو مرباداني كمبرا غافي واي بيا فرنجي خنا ديمو يرتي غافتو ينقفو يدونا غلطو ما إن شاء الله أم بيتين بلسوسي بيتين أمريكا وهاغدون إن شاء الله بيا يا رتي أمريكا توم فدا إن شاء الله غلطو ما سلمان رب عمري سناريرس Amin. أيوة Oromiyaan Ameerikaa caalu qabdi maaltu qabdi? أمريكا بيتين يعني أمريكا caalte بيتين تكلم دي يومون فدا مال بيا فرنجي جالردو بيتين أمريكا caalte أن بيتين أمريكا أول ربي غده بيتين تنما أو كنت تقربان إن شاء الله Ade achi ga'u hojjechuu nu barbaachisaa tasanii ta'uu fayyaada. Miti if jaalachuu nu barbaachisa. Oromoo jaalachuu nu barbaachisa. Maaliif biyya namaa gaafachuun fadhu an takka fa'aa wanni ni fadhu. Biyya teenya irratti akkamitti abbaa taanee biyya teenya akka namni itti deemu akkamitti goona malee waa'ee biyya faranjii yaa'anii aan gaafii san hin qabu jechuu barbaadeetti inshaallah. Galatooma isin hawaasa keenyaaf akkana dhuftanii isin lamaan addaan baasuuf uummataaf akkana cinqamuu keessanii garuu hedduu isin galatooffachuuf hin seena inshaallah rabbi umrii isin haa dheeratu. Amiin amiin. Wanni obbasitti hireen banamte jedhee keessattuu warri Saawuda Arabiyaa jiru hiree tana namni illee isin sobu mala akka hin sobamne odeeffannoo qulqulluu irraa jedhaati tarkaanfadhaa akka jiru keenya dhuudhaamte seenaa jinjimoollee waan kan itee jirti jetti viidiyoo sanis ilaala amma tanaan cufnu. Gaafii maayii fudhadhu nama tokkorraa. Gaafii qofa. Ayee fayyaa ta'e barsiistu. Ayee galatooma. Oromiyaa Ameerikaa caalti rabbi nu agarsiisu. Amiin. Okay, mee namni biraa Tilmo. Ayee adde Tilmo. Okay. Finfinne mee Finfinne kanaaf haa kennu. Mee Finfinne maal jettu? Yaa Awurooppaa irraa isii miti sagantaani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtani warra Minnesota. Jirra kuno. Finfinne nagaa. Warra jirtani. Jirra. Ati Finfinne jirtaan saa? Maashaallah lakki Finfinne hin jiru anillee. Rabbi warra Finfinne nu haa taasisu. Amiin. Maashaallah doktora lamaa wal bira arguuf hedduu miidiyaarraa isin jaalannaa isin hordofnaa dhalattoota keenya taatanii
as baatanii isiniin itti haasa'u kanaayyuu baay'ee isaa kabajaa guddaa isinii qabna. Hojiin isin hojjettanii keessattuu Aishaan fa'aa hojjette maashaallah waan dagatamuu hin qabne ilmaan Oromoo onnee keessatti akkasumallee wal kabajanii waliin deemtanii nama kennaafuu as baatanii yaada tokko tokko ibsuun iddoo namatti tola. Ilmi tokko nama kenna akka bishaan irra deemu, ka qurxummii nyaatu, ka ammoo karaa baaraatiin rakkataa jiru, ka ammoo Ameerikaa dhaqa jedheetiin bakka meeqatti rakkataa jiru. Isiniin warri Ameerikaa teettanii cabbirraayyuu haftaniitiin akkana nu gorsuu keessaniif galatooma jenna. Rakkoon adda addaatu jira biyyoota Arabaa kana keessa lafumaa kaaniitti deemaniiti nama laalaa deema namni keenya. Ollaa laala. Ollaan tokko yoo mana gaarii ijaare. Ollaan kun anillee akkas ta'a jedheetuma lafumaa ka'eetuma dhima deema jechuudha. Ta'uu hin qabu. Yooma Ameerikaa kanallee kan dhufan taate alhamdulillah jeennataa miti. Jeennannu guddaan inni argamna. Nolmaan musliimaatii kana amanuu qabna. Karaa xiyyeeffannoo waan gaariidhaan karaa nama miineen jiraachuu qaba malee dallaalota laalanii sobamanii birrii ofiillee dhabanii lubbuu ofiillee dhabanii bishaan qaxxaamuruun naachaaf soorata ta'uun nun barbaachisu. Barachuu qabna. Fakkeenyaaf saba keenya malee sabni dhumaa jiru hin jiru. Saba keenya malee sabni miidhamullee hin jiru. Akkuma guddina keenyaa miidhamni illee akkasuma guddata nu biratti. Kanaaf warri wal beektan akka wal beektaniin Ameerikaa kana namni hawwa ka dhufullee hawwa akka itti baheen garuu rabbuma beeka. Akka itti jiraatullee rabbuma beeka. Gabrummaan biyya namaa rabbiin nurraa haa kaasu. Oromiyaa mateen akka mucayyoon jette barsiiftuu nama baate yoo wal taane yoo wal qabanne xiqqaa qabnu yoo walii kennine yoo wal kabanye nama dhufu kanaa yoo bakka qubsiifne walirraa fayyadamuu dandeenya. Deemuun qofti nama fayyadu taa'uun nama fayyada. Yeroo sitti ajjamantu dhufu. Beekaalleen deemeeti biyyuma ofiitiin gala. Abbaan fedhe garuu biyya achiin awwaalaan jedhu addaa biyyuma Ameerikaallee yoo ta'e biyyan nagalcha Oromiyaan awwaalaa jedha. Cuma himata jechuudha. Maaliif jennaan bakki lafee irraa baate immoo ilkaayyoo cabdee karuma dhalate ilaalanii darbanii sanii. Haala kulli wanni isiniin jechuu barbaadnu sagantaan namni keenya keessaa bahuu hin dandeenye miidiyaan kun qara qaba nama fakkeessee sobaan akkaawuntii keetii sirraa fuudhee birrii si nyaachuuf daldaalli akkasii hedduu jira. Ameerikaa jiru jedheetuma akkama achi deemee mee Ameerikaa jirtaa cabbii namni irra kaa'ee kaase fa'aa kun Ameerikaa jira. Kana akkana ta'e nama sobamuu hin qabu. Jabaachuu qaba jechuudha. Ameerikaa irratti efillee hin duroomtu. Bakkuma jirtuutti yoo dalagin. Kanaaf wanni ani jedhu of sobuu taati. Yoo carraan biraa argame karamaan nagayaatiin kan fakkeenyaaf isin achi jirtanii isinit dawwaliin keessaan wanni akkanaa jiraame Ingiliffa afaan dubbifatanii beekan namni keenya. Wanni inni jedhu waan biraati. Wanni namni keenya itti kalaqu waan biraati. Wata Ameerikaa sifinna wata namni keenya illee ofuma ofiitti garagalee foon nyaata bakka dhaabatu dhabe yoo jedhe nama nyaata isin adda baaftanii himuun keessan akka biyyarraa hin baqanne isin jaalattanii bitoo ilmi Oromoo hunduun Ameerikaa duudee das isin jira karaa wayii jiraate nama muluu fidaa dooyyaa namni tokkichi nafu hundaa fidde garuu hoo karaan ittiin Ameerikaa dhufan abadan hin jiru. Ka durii xiqqoo saaqameeyyuu isin irratti cufate. Dhaloota darbisan isee wayyaaneen jirtu san irra cufate. Achi asitti yoo karaa seeraa qabeessaan daasooraan tokko yookiin namni Ameerikaa jiru ispoonsira nama godhe malee namni achi ga'uu yoo jiru. Kana argachuuf ammoo namoonni gabaabsaa waan kanarraa akka nurraa hin baane sagantaa kanatti gabaabsa. Of kolchi dhiifama namoota hedduutu. Akkasii galatooma walfaadhaa isin wajjin haasoo kiyyaaf carraa jalqabaatiif Minesoota irraa warra lamaan fakkeenya godhannee isin ilaalaarra. Jabaadhaa sirriitti. Jaalalti
lamaan jidduu jirtu Oromoodhaaf fakkeenya. Nama beekuuf. Rabbiin umrii isinaa dheeressu. Ulfaadhaa galatoomaa Dr. Aishaa Teennallee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoma. Ayyee ammayyii maal goona gabaabumatti wanni goona ammaan tana atiin kanumarratti yaada uummataa gabaabsinu. Haa goolamnu guyyaa biraa sagantaa qabannee walitti deebina. Ta walitti dhaammataa maal jenna yoo na hayyamtanii ni mul'ata ammallee isinitti? Okay. Ogtakka wanna na obsa. Internet itu rakkoo qaba. Duraawwayin isinitti barbaadee ture. Wanti nama fuudhaa nama 12 oliitu jira. Wanni haftee jettan yoo jiraatte yeroo biraa walitti deebinaa. Gaaffii chaatii keessatti nuuf barreessaa yoggaan yeroo qabu nan laala. Namoonni gaaffii qabdan karaa Feesbuukiitiin WhatsAppiidhaan bilbiltan. Please linkii kana keessa seenaa, linkii kana laala. Namoonni manguddoonni keenya ijoollee akkoo taataniif ijoollee teessanii mee waan kana dubbisaatiin nu ibsaa jaa odeeffannoo sirriitti fudhadhaa. Gaaffii hundaa irratti deebisnee hin dandeenyu. Wama xiqqoo gurra isin buufna inneeti waan kanaan akka sobamtanii rakkoon hin dhufnumaafi. Immoo waan dandeessaniin wal gargaara. Galatooma walitti deebina nageetti. Baay'ee nageetti. Galatooma.